ميرا زنا ملله هي هذا. بقنا قالوا ترى رمضان مبارك بقيتني سنجي رمضان يكون كم ملكي كم بركة كان وان هوي تنهون كيس أرجتن إسني هاتون هوي مير دوراني سوني يقول ما سوالين تريمو ميرو مثلا أقولي غلط تبدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجم تطافي داو تكينيا سجنتان كينيا كان سيمبودا تربي رمضان جركا باكيستي أرجمنا سيمبون كينيا تربي كنامو بفهمي دعاتين حال وفات كينيا جيرامي كامني كينيا مير كينيا جيراميتين سيمبو ميداغا رمضان كيس إسي وجين كوبي سودا تربي جركا باتيف ولتي تجاني بقنا قالوا ترى رمضان مبارك بقيتني سنجي رمضان يكون كم ملكي كم بركة كان وان هوي تنهون كيس أرجتن إسني هاتون سيمبو كينيا كان تربي كنا كان إتيجلو دعاء كينيا كان جشورا بقنا قالوا ترى برسكيا نافل مامي بقنا جاه أول تديبني دوتوني كنس بقنا جاه أول تديبني رمضان سيمبو يروج الكبا رمضان تسيني سيمبو جالكبا يجورا بقى رمضان جيت إسنجي شو ربادان اللي ور رمضان الرافية دمي وقان تديبو ربنا تعالى سويرا سكنتا سيمبو كنا ويا هرا إيجال يجورا إيجن جيني كسر كون جا كبجماعة جا الفترة جا مثيرو الإيراد أفحوي عن إيجا توريدا جا مو يرو أسرت ياتوك اللينس إسا اللينس رمضان أكون سرتي دران مدة كان ديمورا جيني كون جا كبجماعة في جا إبادان كيسا دچار أمباي فمورا مي جيني رمضان أكون شعبان نمورتني كان سنة ديك دمي سجلتي كان سنة قويا شكيتي قويا رمضان كان تيتين كان أرجع قويا غافرو بدربيجي شورا مي قويا كان إقدر ترتياتي وان سجى قويا رمضاني سنة قويا رمضاني بورجي إنساني مقالة كيس توري حالي رمضان فكرته هي مقالة كيس توري وان ده كودا قدين توري رمضاني بورتا أوسا أكدوراني دور أكبيكوتي رمضان غرا غلغلا مغرب بودفا رمضان بورتو نمني سيتي والجيفا مسجد الرحيمني اما مو باتين اوكاتيفا ورسعودي يرو هي منفع رمضان بركنا امو ساعه كرتو كسرتي ساعه كرتو سونغهني رمضان كغيا بوريتي كان هيممه سوشيال ميديا يرو فيدمو رمضان بورتو ورغي اكاسيت يومان بيكي غرو وان غيا غوتو مغالا كيس توري رمضان بورتو هين اين توري Guyyaanis mureetti ma kaalandariin illee baay'ee shaaban digdami sagaleetti akka dhumatudha. Kaalandariin lakkoofsa hijiraadha kan agarsiisu. Garuu namoonni hedduun Ramadaanni kun akka guyyaa kamisa dhufte kana akka eegalamuudhaa fi taraawiin guyyaa roobii galgala akka eegalamuudha namni irra hedduun kan eegaa ture. Garuu immoo teekinooloojiin ammaa kun hedduu waan fagoo jirullee kan mul'isu kana warroonni Saawudii jiran sa'aatii akkuma ta'etti galgala naannoo sa'aatii 11 irrattidha. Guyyaa Ramadaanaa kun taraawiin akka galgala eegalamuu fi guyyaa Ramadaanaa borseen jedhaniitiin kan himan jechuudha gaafa guyyaa kibxata darbeetiin. Kanaaf alhamdulillah baga rabbiin ittiin nu gahee rabbiin illee nama ji'a kana keessa fayyadameetiin darbu nu haa taasisu. Baga rabbiin ittiin nu gahee alhamdulillah waan yaadadhu waan teekinooloojii kana waliin waan itti kaaftee waliin yeroo duraanii magaalotas ta'e baadiyyaadhaan irratti keessatti baadiyyaa bilbilaan namni mootoraan deemudha waan akkasiitii meebii kan wal qunnamsiisanii magaalotuma naannoo magaalaa irratti dur akka ammaa kanatti sooshaal miidiyaan hin jiru namni bilbilaan fayyadamu TVdhaan laala. TV bananii manatti eeganii sigalee TV bananii aljaziiraa miidiyaawwan islaamaa waan kana himan eeganiitiin jiboota ramadaanni borta'uu himan malee sooshaal miidiyaa feesbuuk tiiktookii waan akkasii kun hin jiru jechuudha. Miidiyaawwan mootummaa biyya keessaa yeroo san hin himan ture akka malee eegama ture. Namni masjidatti wal gahee masjidni kun guutee hattan kan yaadallu ishaa'ii salaatanii baatiin ramadaanni borii hanga ishaa'ii salaatan boodayyuu osoo hin beekamin hanga sa'a 3 sa'a 4 yeroo itti turan kanan beeku jira. Sababa odeeffannoon dafee uummata bira dhaqqabuu dhabuutiif. Yeroo ammaa kana ammoo taraawihaa miti osoo magriiba iyyuu hin azaanin odeeffannoon yeroo san si bira gahaa jechuudha. Asirratti qabxii tokko sii kaasuu barbaadani haalli simannaa Ramadaanaa yeroon amma nuti keessa jiruu fi yeroo teekinooloojiin daran moderna ta'e kanaa fi yeroo immoo waggoottan muraasa dura garagara ture malee teekinooloojiin ji'a itti ilaalanii jiini bor tokko jettee eegaltii kan jedhu kan ittiin beekuu danda'an laafaa ture yeroo duraa jechuudha. Akkuma jettee salaata ishaayiidhaa booda maali oduu warri Saawudii gadhiisu eeganii warri Saawudiidhaa taraawii salaatu eegalee gaafa jedhame
gaafsan irraa nutis tarawih salaatu Gaafa tarawih salaatu eegalan sirriidha. Yoo taane immoo callumanii taanee eeganii sun immoo maal fidaa haalli simannaa ramadaanaa galgala sana yookaan guyyaa shakkiidhaas haa ta'u guyyaa ittaanu keessattuu baay'ee simannaa ramadaanaa keessaa kan hedduu qalbii namaa akkanatti ol kaaseetiin eegsisu guyyaa shakkii kana. Guyyaa jalqabaa kan miirri hawaasa miirri namaa hawwiidhaan kan eega. Kun maalirraa kan ka'e akkuma amma dura jennee pilaatfoormiin sooshaal miidiyaa kun kan akka salphaatti waan barbaannu oduu barbaannu argannu kun yeroo sanitti waan hin turree fi namoonni hundinuu masjiidatti walitti qabamaniitiin yookaan namni Saawudii jiru bilbiluu danda'a yookaan TV chaanaalii Saawudii irra godhaniitiin taraawii isaanii eegalan jalqabuun ni mala. Isaanuma birallee teekinooloojiin kun hagas marallee ammayyaawee deemee jiru jechuudha. Kun immoo maal kaasaa simannaan ramadaana akka ho'aa ta'uu fi namni hedduun akka hawwiidhaan eeggatu. Akka hawwiidhaan eeggatu taasisa. Garuu hoo kun amma akkuma jettee galgala sa'a 11 irratti kan beekamu namni hundi beekee namni hundi mana galeetiin smuuzlii qophaa'eetiin kan taraawii salaatuudhaaf deemu wanti haarofni yookaan immoo akka duraanii wanti addaa hin dhufu. Namni magriibii gaafa deemu salaata taraawii akka galgala salaatamu beekameetiin kan deemu. Beekamee deema. Waan yaadadhu keessaa yeroo xiqqaa ta'eeti abbaa kiyya waliin masjiida deemee taraawii jechuun guyyaan sun guyyaa shakkiiti. Akkasitti mudawwara uffannee taraawii salaatuudhaaf maybe har'a ta'uu danda'a waan jedhamu waan shakkiin jechuudha. Deemne masjiidni guutee jira namni hunduu ishaa'ii salaatee taa'ee eega information hanga namni information fidee dhufu jechuudha. Ramadaanni akka guyyaa borii hin ta'in himamee Ramadaanni iftaanitti akka dabree jiru himamee jennaan miirri namni ittiin achii deemu Ramadaanni bor ta'uu dhabuu isaatiin miira sana ammallee hin yaadadha. Akka Ramadaan hawwii eeggitu si godhaa ture. Odeeffannoon fagaatu isaa odeeffannoo sun barbaaduun keessuun akka Ramadaan hawwitu godhaa ture. Ramadaanni keessattuu waqtiin Ramadaana seenee gaafa jedhe guyyoonni jalqabaa kaasiitiin hamma Ramadaan qaamni kan kee wal barataa deemaami. Guyyoonni jalqabaa sunni meebisi tulfaachuu danda'anii guyyaa 2-3 kunniin Ramadaan wajjin qabateetiin soomaa waan ooltuuf si tulfaachuu danda'a. Garuu immoo yoo achi keessa seentee dhuftu waqtii hawwiin eeggatutu jira. Waqtiin kun hawwiidhaan kan eeggattu jechuudha. Keessattuu waqtii salaata asriidhaa booda. Salaata asrii booda keessaayyuu immoo sa'aatii teemirri qophaa'uu eegalu masjidatti jechuudha. Saambusaan garaagaraa dhufeetiin masjida irratti yeroo gurguramuu eegalu. Waqtiin kun kan sirriitti yaadadhuudha. Sa'aatii gurri kee azaan riibaa malee sagalee maayikiidhaa kan hin feene. Irra jaalatamaan sagalee Ramadaana keessa sagaleen jaalatamaan nama hunda biratti sagalee azaanaati. Keessattuu immoo azaana magriibaati. Sagalee san akka malee jaalatamni yoo ta'u. Namni hedduun sooma isaatti fudhachuudhaaf jechaadha kan barbaadu. Mudannoolee hedduutu jiraachuu danda'a baatii Ramadaana keessa taraawii haadhaan wal qabateetiin. Ramadaana wal qabatee guyyaan shakkii guyyaa lamatu jira. Guyyaa Ramadaan itti qabnu tokko guyyaa shakkiiti. Guyyaan itti qabnullee guyyaa shakkiiti. An keessattuu mudannoo yookaan immoo yaadannoon yeroo hedduu na jalaan banne kan qabu yaadannoo shakkii kan yeroo Ramadaan ittiin hiiku. Rifeensa keenya sirreeffachuudhaaf mana dabbasaa fuuldura turre. Ramadaanniin 29ffaadha guyyaa shakkiiti sirriitti immoo shakkameera hedduu warafaa qabu ture immoo manni mataa suni eeggataa jirra keenya warafaa keenya teenyee eeggachuu jirra mucaan tokko masjiidaa fiigaa dhufeetiin iidiin iftaanii nuun jedhe gaafa iidiin iftaanii jennu namni hundi warafaa isaa dhiisee manni qara warafaadhaaf bakka ta'an dhaabanii al tokkotti duwwaa ta'e maalidha mudannoolee kun mudannoolee yeroo ijoollummaa keessaa yaadattudha. Kan nama qofaa miti mudannoolee hedduutu jiraachuu danda'a meesii bira maal faatu. Anillee bahiinsa Ramadaanaatti gaafa guyyaan bor iida jedhan kanaan wal qabate inni borii miti bor ta'uu hin ta'u jedheetiin ofii kiyya of amansiisee waan dhiise tokko gaafa inni bor ta'u uffata qopheeffachuu dhabuun fa'a malaa uffata si galee rifeensa akkuma ta'etti rifeensa sirreeffachuu dhabuu babbareeduun sidha iidarratti nama sooma oolee fi iida qabu tokko irratti waan dirqamaati waan barbaachisaadha waan akkaan jaalatamaati. Ka qabu waan qabdu miicattee ka bitatu bitattee rifeensa keessa sirreeffattee babbareeddee akkasitti iideeffattee jechuudha. Inni bor hin ta'u jedhee eegee yoo inni bor ta'u bakka miirri hin jirre yookiin dhaga'ama ture. Gaafa inni bor ta'u wahii asii galee. Keessattuu immoo jechuudha. Waan barbaadu argattee kopheen sii bitamee uffanni sii bitamee mallaqni kiisiis hammati tokko argattee kaashii kan ati eegaa jirtu guyyaa iidii qofa. Iftaan gaafa jedhamu guyyaa tokko si jidduu jira xiqqoo ishee si tulfaachuu danda'a. Garuu immoo bor ganama gaafa jedhamu lafti sun siin bariitu iyyuu. Tarii maammi ammoo wanni si gaafachuu barbaadu iidaa fi wanni maal jedhani hawwiin iidaa hawwiin Ramadaanaa seensa Ramadaanaa fi beekumsa Ramadaanaa irratti hawwii miirri duraanii suni
ijoollummaa san waliin tareemoo miiruma san akka walii galaatti bade. Gaafii wanni hedduu gaafii na ta'an. Keessattuu miirri iidaa miirri guyyaa ramadaanaa siphachuu jiru sun akka yeroo ijoollummaa miira addaa wayii jira. Gaafa inni boru jedhan miira addaa wayiitu jira. Miirri sun amma na bira hin jiru. Miira biraatu jira. Miirri hin jira. Miira biraatu jira. Jijjiiramee jechuudha. Jijjiirama jira. Sun ijoollummaa waliin tareemoo miira santu yeroo ammaa kana jenereeshinii kana keessa dhabamee waan jiru wayii gaafii na ta'a yeroo hedduudha. Inshallah daawwattoota keenya kan itti argamnu sagantaa siimboo keenya ramadaana yeroo jalqabaati. Taateewwan ramadaana keessa ta'an mudannoowwan ramadaana keessa wantoota ajaa'ibaa jiraachuu mala isinis akka dhuunfaatti qabaachuu maltanii bakkuma jirtanii sagantaa siimboo keenya daawwataa waan ajaa'ibsiisaa walitti himaa mudannoo ramadaana keessa si mudate walii kaasaa inshallah sagantaa siimboo keenya waliin turtii akka gootan isin jenna. Gaafii atama kaaftee kanarratti miirri yeroo ijoollummaa jiruu fi miirri ammaa miirri numa jiraa garaagaraa kan jetteef dhugaadhaa garaagaraa. Yeroo ammaa kana immoo akkuma guddataa deemtuun teekinooloojiin akkuma baay'ataa deemuun ilaalchi kan kee jijjiiramaa deema wantootaa fi ilaalcha itti qabdu jijjiiramaa deema. Amma fakkeenyaaf miira ramadaanaa kan ol kaasu keessaa ramadaan yeroo fi kan itti gammaddu keessaa yookaan immoo iidiin gaafa wanti si gammachiisu keessaa hariiroo ati hawaasa naannoo kan keetii wajjin jiraattuu fi wantoota ati guyyaa san hiriyoota kan kee wajjin dabarsitudha. Fakkeenyaaf hiriyyaan kan kee kan waggaa kunadhaa wajjin naannoo tokkotti guddatte naannoo tokko wajjin turte gaafa ramadaana keessa kan wal barbaaddu taraabiyaa kan wajjin deemtu dabartee immoo guyyaa iidaa kan wajjin bashannantu hiriyyaan kan kee suni meebii haadha bultii ijaarrattee jiru jireenyi isin adda gargar isin baasetti walirra fagaatanii iddoo garaagaraa jirtanii hawaasniatan waliin jirtu kun immoo hawaasa haaraa ta'uu ni mala. Hawaasa haarawaan immoo wanni daangaa itti wal kabajjee waliin jiraatutu jira. Hammam kan waliin dhiyaatuu fi hammam fageenya kan kee eeggatee kan jiraatutu jiraachuu danda'a. Kanaaf natti fakkaate hariiroon kan kee hawaasni amma waliin jirtuu fi hawaasni kan kee yookaan immoo hiriyyaan kan kee waggaa 15 waliin turte sun garagara ta'uu isaatiin wal qabateetiin miirri ati ramadaanaaf qabdu yookaan immoo miirri ati iidaaf qabdu kun kallattii jijjiirataa jechuudha. Hin badu. Kana wajjin illee miira biraati kan yeroo ijoollummaa sunis miira biraati. Sababa kanatti fakkaata kan miirri dursi dhagamu sun ammas dhagamuutu jedhanii yaada. Sirriidha kanuma ta'a wanni inni kana kaasee fi miirri jalqabu ture sani daran hawwisiisaa fi bareedaa wayii ture na fakkaata. Inshallah sagantaan siimboo keenyaa akkanuma akkana jedha wal bohaarsaa dadhabbiillee jirti ramadaana keessa jira. Mudannoowwan adda addaa walitti himaa sagantaa siimboo keenyaa kan itti fufu ta'a inshallah sagantaa keessummaa keenya daawwannee kan walitti deebinu ta'a dura fakkaatan asiin jedha.